asuma magaalaa keessatti mana hidhaatti qoobataa jedhamti. Gara nama 41,000 tariiqatal khalqii rakam waahidiitti. Gara nama 21,000 asuma naannoo masjidal hudaa jedhamtutti. Gara nama 14,000 walii gara ijoolleen jiran mana hidhaatti. Gara nama 76,000 warri Makkaa Jiddaan jiran akkasitti hidhamanii jiran bakkuma tokkotti. Ijoollee Oromooti irra hedduun isaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Assalamu alaikum ya jamaa ikhwaanii. Jarrina dhageessan dhiiraaf dubartiini sheerii waliif godhaa jirii argattanii. Keessattuu ammas warri sooshaal miidiyaanii waanuma adda addaa dabarsaa jirtanii. Akkuma dur namaaf sagalee taatanii ammasitti fufaa miidhaa argattanii. Obboleewwan keenya mana hidhaa jiranii musiibaan adda addaa jedhamu tannaanii sagalee nuu ta'a jechuun dhaammatanii. Warra biraa du'ee firijii galchanii owwaalchuma gaarii leetuun argatanii ji'a jaha oliif achi tursiisanii. Booda du'aan namaa tallaa jaaguunaanii dhufanii janaazaa walitti guuranii. Bakkuma tokkotti taankiin owwaalanii. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Warri haga ammaa lubbuudhaan hafanii nutti warra du'e wayyanuun jedhanii. Jarris du'aaf jireenya gidduu jiranii. Gariin dhukkubsate qaamni lukkaanaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Rakkoon kana qofaa miti yaa ikhwaanii. Gariin warra fuudhee jiraata waliini waggaa tokko lamaaf jiraataa turanii booda jidduu jiraatti ijoolleen argamnaanii. Isin dalagaarraa mana deebinaanii inni irraa qabamee mana hidhaa seenaanii. Rakkin akkasii faatu jira yaa ikhwaanii. Mucaa guddifachuu waan qalbii seetanii inni hojjetee fiduu irraa hidhamnaanii. Maal nyaattee guddatti jettume ilmaanii. Rakkattee guddeeftee waggaadhaan keenyaanii. Booda mucaa gara biyyaa dabarsanii akka rasiidaatti biyyatti awwalanii. Abbaan hidhaarraa biyyatti gallaanii. Isin qofti asaftee dalagaa seennaanii. Inni biyya galee kan biraa fuunaanii. Isin isaaniidhaan asitti hirumnaanii. Akkasitti bultii wal jalaa diiganii. Rakkoo akkanaati bultii ofii diiganii. Hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Rakkoo meeqatu wal takaalee jira. Gariin warraaf ilmoo wal faana galchaara. Akka kaardisee biyyatti awwalaara. Jara biyya galchuuf waa meeqa kasaara. Wanni inni hojjete jalaa ta'e dara. Mee dhaggeeffadhaatii warra jiddu faara. Isii biyyaa dhoksee kan biraa fuudhaara. Akkanatti akkamiin bultii ofii ijaara. Isin biyyaa teessee gatti waa maraaf. Zawjiin koo yoomuma naa dhufa achirraa jettee karaa eegdii sabartee waa mara. Booda gida geessee kan biraa fuudheera. Gara qaadii deemtee ni qabuufte ofirra. Akkanatti bultii meeqa diigameera. Amma afuritti illee fuuchuun dhuma jira. Rabbuma dubbatee jira quraanarra. Masnaa wa sulaasa urbaa nutti himee jira. Quraanatti hirkatanii miidhuun eessa jira. Akka rabbiin jedhetti guutuudha haqa jira. Nungodiin kasaara rabbi yaa Rahmaanii. Cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii. Cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii.
Umurarra ergaa tokkon si gabaasa warri na dhageessan jaarsa dargaggeessan waggaa 100 biyya duniyaa keessa eenyu jiraata laata na himuu dandeessa hunduu hojii ofii nyaata qabrii keessa kanaafuu of eeguun hunda barbaachisa keessattuu shamarran biyya rabaa keessa dalagataa jirtan mana rabaa keessa haramarraa of eeguun isin barbaachisa rabbiin isin eegu mootiin irra keessaa isin baasu harka namaa keessa yoo hunda dubbanne isinittiin dheeressa asitti gabaabsee dhiisee baha keessa Khaliqni irra keessa ilaa yawmiddiini hidhaa keessa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii cinkii keessa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii cinkii keessa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee rahim yaa rahmaanii cinkii keessa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii